Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee duudhaa isaa eeggatee akka kabajamu mootummaan naannoo Oromiyaa qophii barbaachisu xumuruu beeksise. Iddoon kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee Dololoo Biddeenaa qulqulleeffame. Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgan Xuruunaa sirna dijitaalaa malaamaltummaa ittisuuf eeruun ittiin sassaabamu hojii eegalsiisa. Oduu maddeen alaan magaalaa guddoo Sudaan Kaartuum to'achuu fi gartuuleen biyyattii gidduutti waraanni cimeetti fufuun himameera. Ashama akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessiniin sinittima. Oduu waliin Abaaboo Maammuutii nu waliin tura. Waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne Oduulee galgala kanaaf qabanne irri guddeessisaa irreecha irratti nu daawwachaa nu waliin tura. Iddoon kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee qulqulleeffameera. Iddoon hora Finfinneetti irreeffatamu Dololoo Biddeenaa qaamota garaagaraa hirmaachisuun qulqulleeffameera. Abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootiin amantaa, hooggantoonni mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa sagantaa qulqullina iddoo irreeffannaa hora Finfinnee kana irratti hirmaataniiru. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Kaaffiyaaloo Tafarraa irreechi calaqqee aadaa fi eenyummaa ta'uun dabalatatti tokkummaa fi nageenya keessattis gahee akka gumaachuu dubbatanii jiru. Ayyaanni kun bifa miidhagina qabuun bifa hawwataa ta'een bareedee akka kabajamuuf iddoo kana qopheessuun qulqulleessuun miidhagaa gochuun barbaachisaa waan ta'eef sirni kun akkaataa kanaan akka qophaa'u godhamee jira. Hundi keenya iddoo kana bareechinee ummata keenya ummata ayyaana isaa kabajachuuf gara qeesaatti gara mana isaatti dhufu simachuudhaaf irra deebi'ee baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Ayyaanni kun ummanni keenya miiliyoonotaan kan dhufeetoo irratti waaqa isaatiif galata galfatu. Sirnaan itti fayyadamuu kan dandeenyu ta'e madda diinagdee, madda turizimii guddaa. Kanaaf ummanni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishii waan qabuun keessummoota gara qeesaatti dhufan simatee kabajaan keessummeessee akka gaggeessu carraa kana ayyaamicha dabarsuun barbaada.
ayyaanni dhufu ayyaana milkii, ayyaana jaalalaa, ayyaana kabajaa akkanuu ta'uun hawwaa ulfaadhaa galatooma. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Qirqos Mubaarak Kamaal kutaanii magaalicha ayyaanichi miidhaginaan akka kabajamuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa turuu ibsanii jiru. ኢሬቻ የተጣላ ቂሙን ታርቆ በንጹህ ልቦና ፈጣሪ kan wallole dhiifama waliif taasisuun garaa qulqulluun uumaa isaa bakka itti galateeffatuu fi qalbii isaa kan itti qulqulleeffatuudha. Irreechi kan dhiifamaa, kan nagaa akkasumas ayyaana qajeelummaati. Irreechi hundee tokkummaa fi obbolummaati. Irreechi guddina diinagdee magaalaa keenyaaf akkasumas walitti dhufeenya hawaasummaa, yaadama waloo keenyaa fi milkaa'ina daandii ida'amuutiifis ayyaana gumaacha olaanaa qabuudha. ለመደመር ጉዟችን ስኬት ጉልህ ሚና ካላቸው ኢቨንቶች ውስጥ አንዱ ነው። ኮሚሽነር ኦላናን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኮሚሽነር ጀነራል ደንበላሽ ገብረ ሚካኤል ከበጃ አያና ኢሬቻ ላልሲያ ቦቲ ገዳፊ አዶሊ ሲንቄ ወሊን መሪያተን ይጅሩ ኮሚሽነሪቺ አያኒቻ ረኮ ነገኛ ቶኮ ማሌ ናጋና ከከበጀሙ ፊ ቆጲ ገሃን ሁምና ነማ ሎጂስቲክ ፊ ቴክኖሎጂን ደገረመ ታስፈሙ ኮሚሽነር ጀነራል ደንበላሽ ገብረ ሚካኤል ibsanii jiru. Kabajna ayyaana horaa Finfinnee fi horaa Arsadee nagaan akka xumuramu gahina abbootii gadaa fi haadholii siinqee olaanaa ta'uu eeranii jiru. Poolisiin federaalaa qaamolee nageenyaa waliin opereeshinii qindoominaa gaggeesseen qaamoleen dhuunfaa adeemsa kabaja ayyaanichaa gufachiisuuf socho'aa turan meeshaalee seeraan alaa hidhatan waliin to'annoo jala oolchuun qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu himuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Irreechi horaa Finfinnee karaa nagaa ta'een duudhaasaa eeggatee akka kabajamuu fi qophiin barbaachisu xumuramu humni waloo nageenyaa beeksisee jira. Nageenya ayyaanichaa fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan qophaa'aa akka turanis ibsameera. Gama hundaanuu ayyaana irreechaa hora Finfinnee fulbaana 25tti kabajamuu fi qophii gahaan taasifamuu humni waloo ibsa baaseen beeksiseera. Haaluma kanaanis barreeffamootaa fi sochiiwwan duudhaa kabaja ayyaanichaan ala ta'an meeshaalee duudhaa ayyaanichaan hidhata hin qabne qabatanii argamuun dhorkaa ta'uu ibseera. Gochaaleen seeraan alaa sirnicha kaayyoo biroof oolchuuf taasifamu kamuu fudhatama kan hin qabne ta'uunis eeramee jira. Ayyaanichi karaa nagaan akka kabajamuuf humni waloo nageenyaa qophii barbaachisu xumuruunis hojii eegaluu himameera. Hawaasni sakatta'insa qaamoleen nageenyaa raawwatanii fi eeyyamamoo ta'uun nageenya ayyaanichaaf gahee isaa akka gumaachus ibsamee jira. Wantoota shakkisiisoo yoo argesi qaamolee nageenyaaf eeruu akka kennu waamichi dhiyaatee jira. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee duudhaasaa eeggatee akka kabajamuuf mootummaan naannoo Oromiyaa qophii barbaachisu xumuruusaa beeksisee jira. Qophii naannichaa ilaalchisuun ibsa kan kennan hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Jamiilaa Simbirruu hirmaattonni ayyaanichaa kallattii abbootiin gadaa kaaniin ayyaanicha akka kabajan dhaamanii jiru. Ababaayyuu Kafanii. mootummaan naannoo Oromiyaa ayyaanni irreechaa karaa duudhaa nageenyaa fi sona jaalalaa isaa eegeen akka kabajamuuf haldureewwan qophii xumuruu beeksiseera. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Jamiilaa Simbirruu ayyaana irreechaa ilaalchisuun waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsa miidiyaaleef kennaniin irreechi hora Finfinnee fi hora Arsadee karaa nagaan duudhaa fi safuuf sabeeffannaa isaa eegeen akka kabajamuuf akkasumas simannaa keessummootaafis uummata bal'aa waliin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Shaggarii fi bulchiinsa magaalaa Bishooftuu waliin hojiin bal'aan hojjetameera jedhaniiru. Simannaa addaa keessummoota kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa ayyaana kana kabajuuf dhufan simachuuf qophiin guddaan kallattii hundaan taasifamee jira. Kana keessatti qophii uummataa keessatti dargaggoowwan tajaajila lammummaatiin hojjetan nagaa uummataa eegsisuuf hawaasa keessummaa dhufu kana kallattii agarsiisuuf daandii agarsiisuuf qophii hunda dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman foolleen Oromoo kallattii hundaan ijaaramanii qophii taasisaa jiru. Lammiileen biyya alaa keessummoonni dippiloomaatonni imbasiiwwan garaagaraa ayyaana kanarratti qooda isaanii akka fudhatan akkasumas dhalattoonni biyya kanaa Oromoos jaalattoonni sirna gadaa fi sirna irreechaa kana kan jaalatan kan deeggaran biyya adda addaa kan jiran diyaaspooraan dhufanii sagantaa kanarratti akka hirmaatan waamichi taasifameefiin dhufaatii isaanii kanaafis simannaan garaagaraa iddoon turtii
haalli isaan ayyaana kanaan itti gammadaa seenaaf duudhaatti deebi'u hojii guddaa boru hojjetaniifis karaa ka'umsa ta'uun simannaan adda ta'e keessummoota biyya keessaaf biyya alaa hundumaaf gama mootummaatiin abbootii gadaa fi haadholii siinqee waliin ta'uun mijaa'ee jira. Ayyaanichi obbolummaan fi tokkummaan sabaaf sablammootaa fi uummattoota akka itti calaqqisu akkasuma hawaasa idil addunyaa birattis biyyattii akka beeksisuuf hojiin bal'aan hojjetamuu simaniiru. Foolleewwan qaamolee nageenyaa wajjin ijaaramuun abbootiin gadaas haadholiin siinqee nagaa irratti irreechi nagaa duudhaa isaatiin araara waan ta'eef rakkoon nageenyaa kamiyyuu akka uumamuu hin dandeenye abbootiin gadaa labsa dabarsanii jiru akkasumas gama mootummaatiin nageenya uummataa eegsisuudhaaf dirqama mootummaan hin qabu waan ta'eef dargaggoonnis hawaasnis ofii isaatii nagaa ofii eeggachuudhaaf dirqama waan qabuuf hawaasni dargaggoonni akkasumas qaamoleen nageenyaa sadarkaa hundatti ijaaramanii nagaa uummata kanaa eeguuf ayyaana uummata kanaaf kabaja addaa kennuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Nageenyummaa ayyaanichaatti tiksuun cinaattis baay'ina namoota ayyaanicha hirmatanii walqabatee rakkoo fayyaa mudachuu maluufis qophiin taasifamuu simaniiru. Gama biraatiin fayyaadhaan ambulaansiiwwan barbaachisoo ta'an akkasuma qorichi iddoo adda addaatti ogeeyyiin fayyaas iddoo garaagaraatti qoqqoodamanii hojii kana kan hojjetaa jiranidha. Uummata Oromoonis baga ittiin singee jedhanii irreechi bara 2017 irreecha milkii akka ta'uufis hawwii qabanii ibsaniiru. Ayyaana milkii fi tokkummaaf obbolummaan yeroo kamiyyuu olitti kan itti cimee babal'atee daraaree dagaagee mul'atu nuufaa ta'uu siniifaa ta'uu ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada. Irreechi ayyaana galateeffannaa waan ta'eef hunduu laphee fi yaada qulqulluun irreechaa fi of qopheessuu qabaa jedhameera. Keessummoota kallattii garaa garaa gara Finfinneetti seenaniifis haalli simannaa mijachuun himamee jira. Olaanaa yaaddessa. Mallattoo tokkummaa fi jaalalaa akkasumas irree Oromoo kan ta'e ayyaana irreechaa sabichaanis ta'ee sadarkaa biyyaatti kabaja addaa qaba. Irreechi har'a gaafa hunduu baree kabajaa fi safuu guddaa kenneef qofa miti. Durduriyyuu horri Finfinnee fi Arsadee bakka tokkummaan Oromoo itti calaqqisaa ture akka ta'edha abbootiin seenaa keessatti kan kaasan. Namni naannoo kana jiru kun hundi hora Finfinnee ba'a. Abbaan kiyya farda gugsii garmaamu of fuuldura na godhanii horii oofanii ba'an. Nan yaadadhaa karaa amma zawdituu jedhamu san jidduu san keessa bishaan kun akkuma tolu taala waaqa tol sirritti booda duuchan malee isa horiin hin dhuga. Achi yoo gallakkiste aeroppilaan maarafaan kun meedan kun muluun meedadha. Amma waa Mikaa'ela boolee jennu kun muluun meedadha. Horiin achi gallakkistuun dhaqqabdu farda garmaamte dhugnaa irraa gadee kan. Saniin booda warri fardaa soola gaaqaaqii ga'e nu gataa nu horii isaanitti rarraadee galla wanje. Seenaa kana silsa araatti itti nan yaadadha. Har'a irreechi kabajaa fi safuu guddaa waliin Oromiyaa fi Oromiyaan alatti kabajamaa jira. Duudhaan isaas jaalalaa fi tokkummaa waan ta'eefis jedhu. Oromoon hoggaa malkaa bu'u birraayi durumaan dursa waaqa hoggaa kadhatu Amaaraaf Guraageedhaaf kaaniif hin jedhu. Saba Itoophiyaa mara isaatiif birraa kana birraa nagaa nu godhi janna bacaqii nagaa nu baaste. Galanni kee hin badin yaa Rabbi dheet bishaan marga cuubee walitti racca'ee waaqattis galanni kee haa ga'u galata isaa galfatee jira. Ani fatoo wal jibbine guyyaa san araaramuun dirqama keenya jaarsi nu beeku jiraannan. Minaalbaata dhoksaadhaan namni nu hin beekne hoo jiraate irreecha san irra waliin deemna malee namni wal lolee irreecha waliin hin deemne. Ani araaramtaa hin dhiista waan baay'ee. Irreecha hora Finfinnees ta'ee hora Arsadeetiif keessummoota dhufaniif simannaa gaariin ni taasifama. Keessumattuu keessummoota gara hora Finfinnee dhufaniif magaalaan Shaggarii fi magaalaan Finfinnee waloodhaan hojjechaa jiru. Iddoo sadii irrattidha kan nuni keessummootni boqotanii ilaalanii wanta nuun qabnu daawwatanii hojiiwwan hojjetaman ilaalanii akka darbaniif loojistikiidhaanis wal qabatee faaya bareechuu iddoo sana maxxansaalee garaagaraa agarsiisaatiin qindeessuudhaan iddoo sadan irratti iyyuu kutaa magaalota daangaa irra jiran waliin illee qindaa'anii hojjechuudhaan aanaa sadan irratti qophiin xumuramaati jira jechuudha. Kutaan magaalaa keenya karaa kanaan keessummoonni gara irreecha lamaanitti malkaa lamaanitti yeroo deemaman kan irra darbamudha jechuudha. Gara Bishooftuurraa gara Finfinneetti yeroo deemamu
keessummoonni garaagaraa magaalaa keenya kana keessa jechuudha kan qubatanii darbanii yeroo deebi'anis kallattuma kanaan jechuudha gara Bishooftuuttis yeroo deeman guyyaa lammaffaa magaalaa kana keessa darbaniiti kan deeman jechuudha. Gaafa jala bultii irratti keessummoonni kallattii garaagaraa kanaan dhufan iddoo itti buqqatanii darban haara galfataniitti darban qophiin guutuun taasifamaa kan jirudha jechuudha. Nageenyummaa irreechaa mirkaneessuun gahee hawaasa maraati waan ta'eef dargaggoonni kan irratti ciminaan hojjechuu akka qabanis dhaamameera. Egaa irreechi kan nuti tokkummaa keenyatti mirkaneessinu kan nuun gara fuulduraatti jaalalaa misooma keenya guddina biyyaattiin agarsiisnudha. Kanaaf hundumtuu bakka jirutti nageenya guyyaa kabaja ayyaana kanaatiif gahee isaa baachuu qaba jedheen yaada. Dhaloota kennaaf kan jedhamu dhugaan siin jedhan irreechaa bahee irreecha irreeffachuudhaa bahee namni irreecha jeeqe waaqni sin toluuf lafti sin toltuuf. Maaf kuni nuti miti kan fide kan akaakilee abaabileen keenya fide. Nuti aadaadha aadaan immoo gadaadha gadaan immoo jireenyi immoo dhaloota namaati. waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne Uummanni Oromoo ganna dukkanaa bacaqii akkasumas galaanaa fi yeroo sodaachisaa keessaa gara biraatti wayitaa darbu waaqa uumaa isaanii galateeffata. Kunis egaa calaqqee tokkummaa fi jaalala uummata Oromoo kan ta'e ayyaana irreechaa irreeffachuudhaan. waatin nagaa jenne waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne Uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ba'a lixaa kutaalee biyyattii hundarraa uffata aadaa isaatiin miidhaguudhaan laga kana fakkaatu bishaan qulqulluu kana irrattis bahee waaqa isaa irreeffata. Maree hoo jedhee dhufee irreeffatee gabbisa yoo jedhe gara qeessaatti deebi'a. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoo maraaf kan araaraa kan jaalalaa akkasumas ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u. Oromoonni marti baga ayyaana irreechaa nagaan geessan. waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne ayyaana irreecha horaa Finfinnee fi horaa Arsadee sanbataa fi dilbata dhufu kabajamuu fi hanqinni dhiyeessii geejjibaa akka hin mudanne hojjetamaa jiraachuun himamee jira. Dhiyeessii geejjibaa irratti ministeerri geejjibaa fi loojistikii biiroo geejjibaa Oromiyaa wajjin hojjetaa jiraachuunis beeksisameera. Ayyaana horaa Finfinnee fi horaa Arsadee kabajamuuf walqabatee hirmaattota ayyaanichaa hanqinni geejjibaa akka hin mudannee fi gamanumaan qophiin akka taasifames ibsameera. Kanaanis awutoobisii magaalaa Finfinnee, awutoobisii qaxxaamura biyyaa fi kanneen biroos hedduminaan akka qophaa'an taasifamu ministeerri geejjibaa fi loojistikii beeksisee jira. Ministeerichi biiroo geejjibaa Oromiyaan dabalatatti biiroo geejjibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin qindoominaan hojjetaa jiraachuus ibseera. Ayyaanni irreechaa akkaataa duudhaa isaatiin akka kabajamuu fi qophiin barbaachisu raawwachuu bulchiinsi magaalaa Shaggar beeksisee jira. Nageenyummaa ayyaanichaa tiksuu irrattis qindoominaan hojjetamaa jiraachuu fi keessummoota simachuun akka eegalamees ibsamee jira. Sisaay Soorichaa. Mallattoo tokkummaa fi nageenyaa calaqqee uummata Oromoo kan ta'e ayyaanni irreechaa karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen bara kanas rakkoo nageenyaa tokko malee akka kabajamuuf dargaggoonni magaalaa Shaggar seensa magaalattii maratti
shoora isaanii baachaa jiru. Miidhaginaa fi nageenya ayyaanichaatiif qindoominaan hojiileen hojjetamaa jiru kutaalee magaalattii hunda keessatti. Ijaaramuu qabaa jenne maalidhaan nageenya irratti dargaggoota hirmaatan. Ijaaramuu qabaa jenne maalidhaan keessummeessuu irratti ijoollee hirmaatan. Maaliif keessummaa simanna akka carraa ta'e kutaa magaalaa galaan kutaa magaalaa carraa qabeettidha. Keessummaan gara naannoo an irreecha Finfinnee an irreeffatee gara Bishooftuuttis deemus irreeffachuuf kan Finfinnee deemus nu bira dabra waan ta'eef keessummaa kana simachuudhaan bulchiinsa magaalatis qophiiwwan taasisaatis jira. Even baajaajonni keenya jala bultii irraa ka'anii akka isaan alaabaa abbaa gadaatiin faayamanii magaalli keenyas akka faayamuuf dargaggoonni keenya qooda isaanii baachaa jiru. Dabarrabeedhaan jechuudha gaachana sirnaa waliin milishaa waliin ta'uudhaan eegumsa isaanii mirkaneessaaru. Iddootti humni barbaachisetti immoo poolisiin bira dhaabbachuudhaan iddoon kun hidhannoon barbaachisedhametti qaamni mootummaa fi qaamni nageenyaa hidhannoo guutuudhaan ayyaana irreechaa kana mirkaneessuuf kan inni eegumsa gochaa jirudha jechuudha yeroo ammaa kana. Jala bultii bara haaraa irraa kaafnee amma yoonaatti qophii adda addaa gochaa jirra jechuudha. Namni qaamni miseensi keenya kamiyyuu guyyaa irraa kaasnee halkanillee kaafnee sa'aatii 20 guutuu akka eegumsa godhuuf taa'imni shiiftii yookaan immoo sagantaa yeroo eegumsaa baafnee fi dhaabbiidhaan illee sochiidhaan illee taasisaa jirra jechuudha. Uummata keenya ayyaana kana milkii fi nageenyaan akka tikfateeto ayyaanni kun ayyaana nagaa ta'e nageenyaan kabajneeto uummanni karaa lixaa kanaan dhufu nagaan dhufee ayyaana irreechaa kana kabajee gara qe'eessaatti nagaan akka deebi'u hojii cimaa hojjechaa jirra. Ayyaanichi nagaan akka kabajamuu fi nageenya hirmaattotaa eegsisuudhaaf magaalli Shaggar bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee godinaalee magaalota kanneen itti marsanii jiran waliin tumsaan hojjechaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shaggar Leenjisaa Jootee hubachiisan. Karaa guutuu ta'een qophii xumurree jirra. Humna nageenyaa waliigala eegumsa kanaaf qopheessine 35,000 ol akka Shaggaritti reedii goonee jirra yeroo ammaa kana humna waloo dabalatee jechuudha. Qindoomina magaalaa Finfinnee wajjiniin qabnuunis qindoomina aanaa ollaa Oromiyaa keessa jiru Kaaba Shawaa, Lixa Shawaa, Kibba Lixa Shawaa fi Shawaa Bahaa wajjin dabalatee waliin qindoomne bosona sakatta'uun yaaddoowwan nageenya akka waliigalaatti jiru hambisuudhaaf sochii gaarii irra jirra jechuun hin danda'ama. Hojiileen nageenya ayyaanichaatiif amma tumsaan hojjetaman kunniinis ayyaanichi addatti miidhagee duudhaa fi safuu isaa eeggatee kabajamuun UNESCO irratti akka galmaa'uuf shoora guddaa akka qabus himaniiru obbo Leenjisaan. Ayyaanni uummataa kun ayyaana sirriitti beekamtii argatee kilee hambaa irratti galmaa'uu danda'uudhaaf nageenya hawwataa ta'e nageenya itti fufinsa qabu abbootiin keenya aadaa isaanii uffatanii uummanni keenya lixarraa dhufu baarraa dhufu karaa nagaan dhufe akka galuuf qophii keessummaa simachuu irraa kaasee naannoo kana hawwataa taasisuuf miidhagsuuf nageenya eegsisuuf qophii gama kanaanis hojjetamaa jira. Hirmaattonni ayyaanichaatis milkaa'ina kabaja ayyaanichaaf shoora irraa eegamu gochuun calaqqee irreechaa kanneen ta'an duudhaa fi safuu eeguudhaan kabajuu akka qabanis himameera. Ayyaana irreechaa waltajjii madda hawwata turizimii gochuun guddina dinagdee biyyaa fi akka gumaachuu gochuudhaaf hojjetamaa jiraachuu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksiseera. Tattaaffii ayyaanichaa madda hawwata turizimii gochuuf taasifamu keessatti gaheen miidiyaa fi hirmaattota ayyaanichaa murteessaa ta'uu ETV waliin turtii kan taasisan hooggantuun biirichaa Jamilaa Simbirruu himanii jiru. Muzayyin Maammaa. Dukkanni gannaa darbee lagni guutee hir'atee yeroo firaa fi aantee wal gaafachuu danda'utti kan kabajamu ayyaanni irreechaa waltajjii tokkummaa jaalalaa fi miidhaginni Oromoo irratti mul'atu akkasumas bu'uura guddina indaastirii uffata aadaa sabichaa ta'uu danda'eera. Ayyaanicha waltajjii madda hawwata turizimii gochuun guddina dinagdee biyyaa keessattis akka gumaachuu gochuudhaaf hojjetamaa jiraachuudha. ETV Afaan Oromoo waliin turtii kan taasisan hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Jamilaa Simbirruu kan himan. Yaa'insi turistii biyyoota alaas baay'ee dabalaa jira. Kun dinagdee biyyaa irratti hiika guddaadha kan qabu. Kanaaf ammoo dhaabbileen adda addaa biyyoonni adda addaa asirratti akka argaman imbasiiwwan dippiloomatiin garaagaraa akka argaman turooppireeteriin garaagaraa kan waan kana
paakeejii adda addaatiin kan gurguran waamicha kan taasisan kanniiniif leenjiin adda addaa kennamee jira jechuudha. Kanarraa ka'amee karaa adda addaan waamichi ta'amaa jira. Bara kana immoo kan waggoottan darbaniitii olittis addatti hojjetamaa jira. Isa qofa osoo hin ta'in diyaaspooraan biyya adda addaa jiru waan kana sirriitti dhufeen waliin akka kabajuu danda'u. Biyyoota jiru keessattis waan kana gurguruu akka danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetamaas jira, waamichis taasifameefii jira, galaas jiru jechaadha. Kanaaf inni kun yaa'insa turistii keenya hin dabalaa, diinagdee keenya irratti ammoo waan guddaa fiduu danda'a jedhamee teegamaa fidaas jira. Ayyaanichi yuuneeskootti galmaa'uun madda hawwata turizimii akka ta'u tattaaffii taasifamu keessatti hirmaannaan miidiyaalee fi hirmaattonnis dhaamsa abbootii gadaa kabajuun murteessaa ta'uu hubachiisanii jiru. Kanarratti miidiyaan biyya keenyaa biyyoota alaas akkasuma akka dhuunfaa hundi isaa duula guddaa gaggeessuu qabaataa waan jedhu qaba. Ayyaana kanarratti namni hunduu waamicha abbootiin gadaa taasisan dhagahee isaaniin eemaramuu qaba, isaaniin masakamna, kallattii isaan kaaniin tartiiba isaan kaaniin akkaataa safuu duudhaa gadaa sirna eeggateen kabajamuu qabaata. Kanaaf mallattooleen achitti argisiifamu siyaasarraa bilisa jennee jirra. Abbootiin gadaas kana labsanii jiru. Duudhaa karaa eeggateen namni dubartiinis jiidhaa qabattee siinqee ofii qabatanii kan deeman dhiironnis akkasuma uffannaa aadaa isaanii foolleewwan dargaggoonni keenyas hawaasni hundinuu safuu karaa eeggateen ayyaanni kun kan kabajamuu qabu akkuma kana duraatti sanaa olitti ammoo indaastirii aadaa keenya guddisuu keessatti hiika guddaa qaba. Bara kanas daayivarsiitii adda addaatu jira. Naannoleen kan biroos haala adda ta'een uffatanii miidhaganii dhufu. Kana addunyaatti gurguruu qabna kan jedhuun hojiin guddaan hojjetamaati jira. Ayyaanni Irreechaa kan sabaaf sablammoota biyyattii hedduu walitti fidu ta'uu isaatiin ijaarsa biyyaa keessattis gahee olaanaa qabaachuus dubbatanii jiru. Oromoon iddootti wal argu, qabeenya Oromoon waliin qabu, amantaan, siyaasa geggeessuun, lagaan maaliidhaan odoo waliin qoodiin tokkummaa Oromoo iddootti cimu waan ta'eef kun hiika guddaa qaba. Ijaarsa biyyaa keessattis hiika guddaa qaba. Sabaaf sablammiin dhufaniin waliin kabaju hiika guddaa qaba tokkummaa keessatti. Jaalalli tokkummaan maal akka ta'e guddina biyyaa keessatti agarsiiftuu guddaadha, calaqqee guddaadha. Hooggantuun biirichaa Jamiilaa Simbirruu baga jala bultii ayyaana Irreechaan isin geesse jedhanii jiru. Uummata Oromoo hundaan kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan baga jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2017 tiin isin gahe jechuu barbaada. Ayyaanni Irreecha hora Finfinnee fulbaana 25 kan hora Arsadii immoo fulbaana 26 kabajama. Ayyaanni Irreechaa dinagdee biyyaa si'eessuu fi turizimii guddisuuf gahee olaanaa akka qabu Yuunivarsiitii Harammayyaatti Daayirekteerri qorannoo sirna gadaa Dr. Rattaa Dhugumaa ibsanii jiru. Ayyaanichi duudhaalee hedduu akka of keessaa qabu simaniiru. Jamaal Nageessoo. Oromoon saba guddaa duudhaa fi aadaa isaa tiksuun dhalootaa dhalootatti dabarseedha. Duudhaan uummanni Oromoo qabu kun duudhaa nageenyaa, tokkummaa fi jaalala labsu ta'uu isaa ibsama. Uummanni Oromoo keessattuu waqtii birraa gannarraa gara birraatti ce'uu isaatiin gamtaadhaan bahuudhaan waaqaaf galata galcha. Ayyaanni Irreechaa ayyaanni uummanni Oromoo baga gannarraa gara birraatti nu baaste jechuun waaqaaf galata galchuuf itti wal ga'u ta'uu Yuunivarsiitii Haramaayaatti Daayirektarri qorannoo gadaa fi barsiisaan akkasumas qorataa seenaa kan ta'an Dr. Rattaa Dhugumaa ibsaniiru. Egaa ayyaanni kun keessumattuu waggaa keessatti yeroo lama kabajama ayyaanni Irreechaa kun. Tokko gannarraa kara birraatti gaafa ceenu, lammaffaan immoo arfaasaa keessa kan godhamu jechuudha. Lamaanuu kaayyoo mataa isaanii qabu. Keessumattuu ji'a sadiin booda, roobaan booda, firroottan, maatiin kan iddoo biraa jijjiiran walitti dhufuudhaaf yeroo teknooloojiin akka yeroo ammaa kanatti hin guddannetti namni lagatu guutaa, bokkaatu jira, hurriitu jira, duumessa jira. Egaa bareeda haa ta'u malee bokkaan maaliin fakkeeffama? Akka dukkanaatti fakkeeffama. Yeroo kabaja ayyaana Irreechaa ayyaanichaan cinatti ergaan gurguddaan biyya waaressanii fi nageenya labsan akka taasifaman Dr. Rattaan himaniiru. As keessatti egaa waaqa isaanii kadhachuu, galata galfachuu irra darbee gama hawaasummaatiin wantoota baay'ee agarra achi keessatti. Ergaan darbanillee ergaa gurguddoodha. Achi keessatti
agartee sonoota babbareedatu jira. Waa'ee araaratu jira, waa'ee tokkummaatu lallabama, waa'ee nagaatu lallabama. Waaqni fi uummanni akka walitti nagaa ta'u, namni fi environmentii isaa, lafti inni irra jiru, bosonni inni irra jiru nagaa akka ta'u kana hunda qabata. Namni kamiyyuu irreecha irratti hirmaachuudhaaf nageenya manasaa, nageenya maatiisaa fi biyya isaatiif yaaduun naga buusee gara dirree irreechitti kabajamuutti akka deemu Dr. Rattaan ibsaniiru. Irreecha irratti hirmaachuudhaaf nageenya waliin uumtaa, walitti araaramtee bakka tokko dhaabbattee wajjin waaqa kee kadhattaa, irreeffattaa, nageenya biyyaa akka eegamu, walii yaaduun akka jiraatu, nageenya buufamuun akka jiraatu, bosona ofii kunuunsuun akka jiraatu, safuu eeguun akka jiraatu. Safuun waan baay'ee of keessatti hammata. Waaqa wajjiniin, lafa wajjiniin safuu eeguu qabda, nama wajjiniin safuu eeguu qabda. Hariiroo hawaasummaas waan cimsitu qabda. Tokkummaan wanta lallabamuu qaba. Obbolummaan kan lallabamutu keessa jira. Ayyaanni irreechaa aadaa fi duudhaa uummatichaa guddisuun cinatti gama diinagdeetii fi gama turizimiitiin jijjiirama guddaa fidaa jiraachuus himaniiru. Gama diinagdeetiin hoo laallu kaayyoo kabajamurraa darbee gama diinagdeetiin madda galii hedduu burqisiisuu danda'a jedhee yaada. Egaa irreessa kana addunyaalessaayyuu godhaa jiran. Diyaasporaan Oromootis biyya alaa bakka jiruttis uummata biyya alaa jiru sanaafillee waan kana muuxannoo sheer gochuu irratti dhufanii akka laalan miidhagummaa inni of keessaa qabu faranjoonni tokko tokko dhufanii maal jedhaniiti ibsu kabaja ayyaana maatiif fakkaataa jedhanii ibsaniiru. Ayyaana irreechaa kabajuuf lammiileen hedduun biyya keessaa fi biyya alaatii waan dhufaniif jiraattonni magaalota naannoo ayyaanicha irreechaatti kabajamuu bifa tasgabbii qabuun keessummaa simachuun geggeessuun duudhaa uummata Oromoo ta'uu Yuunivarsiitii Haramaayyaatti Daayirektara qorannoo sirna gadaa fi barsiisaa akkasumas qorataa seenaa kan ta'an Dr. Rattaa Dhugumaa dhaamaniiru. Egaa keessummaadha akkuma aadaa Oromootti keessummaan gaafa namatti dhufe qophiin ni taasifama. Miira bareedan simannaan ni taasifama. Fuula bareedatti agarsiisuudhaan deeggaruudhaan, gargaaruudhaan, qajeelchuudhaan waan akka immoo qulqullina isaa eeggate nyaata kana wajjiniinis wal qabatee, nageenya kana wajjiniinis wal qabatee, tumsa gochuudhaan, wal faana ta'uudhaan bifa obbolummaatiin, obboleettummaatiin ofitti qabanii gargaaruutu isaanirra jiraata jedhee yaadama. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaame. Irreechi qabeenya turizimii Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaatti beeksisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu lammiileen biyya alaa himanii jiru. Jilli biyyoota alaa irraa dhufe torbee turizimii Oromiyaa irratti agarsiisa aadaa isaanii dhiyeessaniiru. Aliyyii Daddafoo. Torbee irreechaa jedhamuudhaan Komishiiniin Turizimii Oromiyaa asostee hoteela Skylight sagantaa qopheesse jechuudha. Sagantaa kanarratti agarsiisaaleen nyaata aadaa Oromoo agarsiisan kutaalee Oromiyaa hundumaa irraa kan asitti dhiyaatan yoo ta'u, hirmaattonni biyya alaatis torbee irreechaa kanarratti hirmaachuudhaan aadaa isaanii uummataaf agarsiisutti jiru. Maqaan koo Aagee Mangistuun jedhama. Wallaggarraan dhufe nyaata aadaan hojjedha. Nyaata aadaa duwwaa miti nyaatolii hundaan hojjedha garuu dhaloonni nyaata aadaa kana irraanfataa akka hin deemne makka ati sila laaltee maroo kan waa lanqaxuu waa tumuun nama biraati badaa waan jiruuf ishirratti immoo xinnoo jabeessuu barbaada. Oromoonni qodaan nuyi itti dhiyeessinu illee qodaa uumamaati. Waan nuyi dhiyeessinu hundumtuu waan faabrikaa galu hin jiru waan uumamaati. Waan hundi nuyi dhiyeessinu immoo waan amma hojjetame amma nyaatamu fayyaa namaaf illee xuruu kan ta'edha. Kun hin beekamin ture yeroo dheeraa. Yeroo akkas garuu ta'u amma namni hin bara, namni baay'een hin bara. Agartee amma iddoo biraarra namni hin dhaabbatu. Namni kan hin dhaabbatu nu bira. Maaliif kanniis illee iddoo dammi jiru kan isheen foolattu waan ta'eef waan foolii qabutu jira nu bira. Kanaaf hin beeksisa. Waan baay'eedhaan beeksisa. Isa duwwaa immoo miti nyaachisuun, keessummeessuun, garaa laafuun kana keessa argama. It's a good opportunity to promote Irreecha also for international tourists. Irreechi turizimii addunyaatiif carraa guddaadha. Aadaa Itoophiyaa turistoota beeksisuu irratti
iddoolee hawwata turizimii daawwachuuf turistoota hedduutu gara Itoophiyaa dhufa. Kun immoo karaa salphaa ta'een lammiileen biyya alaa iddoowwan hawwata turizimii biyya keessaa akka beekan taasisa. Kunoonis ardi Awurooppaa irraa gara biyya keessanii dhufee nyaata aadaa keessanii nyaachuu irratti argama. Nyaata aadaa Oromoo nyaachuun hedduu namatti tola. Biyya Neepaal irraa dhufan jechuudha. Neepaal Chaayinaa fi Hindi gidduutti argamti. Achirraa dhufanii weellistoonni bebbeekamoon biyya sanii kan dhufan as gidduu keenyatti argamu. Qaamoleen mootummaa biyya sanii irraa dhufanis as keessa jiru jechuudha. Namaste, Fyapulji, and all the Ethiopian ladies and gentlemen there. Nageenyi uummata Itoophiyaa hundaaf haa ta'u. Ani weellisaadha. Biyya Neepaaliin dhufe sagantaa ayyaana irreechaa kana irratti hirmaachuudhaaf. Waltajjiin akkanaa kun aadaa beeksisuudhaaf shoora guddaa qabu. Aadaa biyya Neepaal Itoophiyaatti agarsiisan jira. Nutis aadaa biyya keessanii barachaa jirra. Uffannaan aadaa Oromoo baay'ee namatti tolu. Sirboonni aadaa Oromootis hedduu gaariidha, nama hawwatu. Anis afaan Oromootiin weellisuufan yaalaa jira. Maqaan kiyya Hamzaa Kadir Waariyoo jedhama. Ani kan dhaladhe biyya kanatti kan jiraadhu immoo biyya Austraaliyaa waggaa 25 jiraadhe. Haa ta'u garuu Austraaliyaa fi biyya South Asia akkasuma immoo South East Asia piroojeektii garaagaraatiin qaba. Karaa mootummaadhaatiin jechuudha. Piroojeektii sana irratti osoon hojjedhu warra Neepaal kanaa wajji hariiroo gaarii qabaachaa ture. Bilateral irratti hojjennaa biyyoota lameen jidduudhaatti jechuudha. This festival is very nice. Qophiin feestivaalii irreechaa kun baay'ee namatti tola. Nuti sagantaa torbee turizimii Oromiyaa kana irratti meeshaalee aadaa biyya keenyaa finne agarsiisaa jirra. Meeshaaleen aadaa biyya Burundii kan biyya Itoophiyaa waliin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf wanti kun kan biyya keenyaa waliin wal fakkaatu. Nyaanni qurxummii kunis akkasuma. Asoosti poostuu gaarnaa nimitta Oromiyaa aypuukeekaa ta'u. Feestivaala irreechaa irratti hirmaachuu kootiif baay'ee gammadeera. Haalli qilleensaa biyya Neepaalis Itoophiyaa wajjin wal fakkaatadha. Aadaanis akkasuma walitti dhiyaata. Nuti akkaataa waliin jireenyaa walirraa baraa jirra. Asitti argamnee aadaa keenya akka beeksisnuuf kan nu affeeran Komishinii Turizimii Oromiyaa hedduun galateeffachuu barbaada. Irreechi birraa calaqqee magariisummaa fi jiidhinsaa ta'uu Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti Daayirektara Inistituutii Afaan Aadaa fi Aartii Oromoo Leenii Quxoo himanii jiru. Ayyaanichi aadaa fi eenyummaa uummatichaa hawaasa addunyaa fi agarsiisuu keessatti gahee olaanaa akka qabus ibsaniiru. Wasanii Amaari. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Ayyaanni irreechaa waggaatti yeroo lama kabajama. Irreecha birraa yookaan malkaa fi irreecha tulluu jedhamu. Irreechi birraa ganna irraa gara barii birraatti ce'uu wajjin wal qabsiifamee kabajamu magariisummaa fi jiidhinsaan kan ibsamu ta'uu Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti Daayirektarri Inistituutii Afaan Aadaa fi Aartii Oromoo Leenii Quxoo himaniiru. Irreessi kun jiloota Oromoon waggaatti yeroo lama bulfatu keessaa isa guddichaaf isa tokko. Irreessi marga jiidhaadha. Marga jiidhaa qara qabu, ka qarri hin cinne, ka qaraa fiixee muummee margaati. Muummee margaati jechuun hangafa margaati. Eebba. Irreessi eebba, jiidhiinsa, badhaadhina waa hedduuf keessaa qabaa jechuudha. Wanti ijoon kabaja ayyaanichaan duratti raawwatamuu qabu ammoo araara ta'uutu himama. Abbaan gadaa yookiin qaalluun irreessarra dhaabate otoo waliif hin tufin otoo haa hafu waliin hin jedhin irreessatti waliin bu'uun hin danda'amu, malkaatti bu'uun hin danda'amu waan ta'eef oofuu walii buusisa. Ati waaqaan nagaa, ati lafaan nagaa, ati ufiin nagaa, ati sa'aan nagaa, ati malkaan nagaa jedhee jalaa qabee warri bahe sun nagaa buusanii achiin booda eebbii warra hangafaatiin abbootii gadaatiin itti fufa. Ayyaanni lammiilee miliyoonotaan lakkaawwaman hirmaachisu kun aadaa fi duudhaa sabichaa beeksisuu fi guddisuu keessattis gahee guddaa gumaacha jedhu. Ummata miliyoona 6 haga 10
deemaa jira. Jilli akkuma addunyaatti uummanni miliyoona hammana ga'u biyya tokko biyya garii yoo deemne miliyoona 6 jechuun uummanni haganaa bahee wal gahuun isaa eenyummaa Oromoo calaqqee Oromoo kana ilmoo namaa hundatti agarsiisu addunyatti agarsiisu gahee guddaa qabaa jechuudha. Waan aadaaf duudhaan isaa kennitu qabatee uffatee bahee midhaagee walitti dhufuun kun calaqqee irreessaati jechuudha. Guyyaan irreessaa sun guyyaa gammachuuti, guyyaa araaraati. Guyyaa gammachuu malee wanni biraa hin yaadamne jechuudha. Ijji waaqaa namarra jira jedhamee dhugeeffatama akka duudhaa Oromootitti ija waaqaa jalatti guyyaa gammachuu waa hunduma gama hundumaanuu gammadee nyaatee dhugee burraaqee irreeffatee waaqa isaa galateeffatee dhufuuf kadhatee addaan galuu jechuudha. Aga uumama gurraacha garaan garba. Gaaffii uummanni dhiyeessaa ture deeggaruun deebii argachuu isaatti gammaduun riizoortiin Nooraas Nooraa isin wajjin hojjenna. Homaan dhageenye ka? Nooraan safuu fi duudhaa isaa qabatee kan dhufedha. Daaguun afaan afaarraa dhufee Takkucha maqaan baaree muruu bataliila. Kan marsaa dhumaa ibsuun carroomuudha akka tasaa. Televezyiinii Itoophiyaa irraa tamsaasa kallattiin oduun galgala kana isin biraan geenya akkuma itti fetti kan inni jiru oduu irreechaan wal qabatan keessaa wayita baanu ministeerri muummee itti aanaa Tamasgen Xurunaa sirna dijitaalawaa eeruun odeeffannoo yakka malaammaltummaattiin kennamu eegalsiisaniiru. Sirna dijitaalaa yakka malaammaltummaa ittisuuf murteessaadha jedhame kana koomishiniin naa'umsaa fi farra malaammaltummaa federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin ta'uun akka qopheesse ibsameera. Hojimaanni eeruu dijitaalaa biyyaalessaa kun qaamoleen yakka malaammaltummaan wal qabatu irratti shakkii fi odeeffannoo qaban karaa dijitaalawaan eeruu kennuu kan isaan dandeessisuudhaas jedhameera. Sirna dijitaalaa kun artificial intelligence Itoophiyaan kan misoome ta'uunis ibsameera. Sirna dijitaalawaa eeruun odeeffannoo yakka malaammaltummaa ittiin kennamu kana kan eegalchiisan ministeerri muummee itti aanaa Tamasgen Xurunaa hojimaata waajjiraalee mootummaa fooyyessuu keessatti gahee guddaa akka gumaachuu dubbatanii jiru. ጠንካራ ሀገር መገንባት ሀገር ግንባታ እንዲኖር ተቋማት ተግባርና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችን እየተከናወኑ መሆኑ ይታወቃል። mootummaan biyya jabduu ijaaruun dhaabbileen itti gaafatamummaa isaanii akka baatan riiformiiwwan garaagaraa qophaa'aa jiru. Kanaanis dhaabbileen bilisummaa fi walabummaan hojii isaanii akka hojjetan hojimaan biyyaalessaa jajjaboon qophaa'aa jira. Humna raawwachiisummaa dhaabbilee jabeessuun tajaajila waaraa lammiileef akka kennan fooyya'insi adda addaa taasifamaa jira. Sagantaan kenniinsa eeruu dijitaalawaa har'a qophaa'e kunis qaama kanaati. Koomishinarri Koomishinii Naa'umsaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa Saamu'eel Urkaatoo qorannoo gidduu galeeffachuun dhugaa uummataa mala ittiin eeguun danda'amuun bu'uureffamees jedhaniiru. ኮሚሽናችን ከኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ብሔራዊ የሙስና ወንጀል መረጃ አስተዳደር ዲጂታል አሰራር ስርዓት በማልማት ኮሚሽኒን ኬኛ ኢንስቲትዩቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ወሊን ቅንዶሙን bulchiinsa ragaa yakka malaammaltummaa dijitaalissuun hojiirra oolchuuf sagantaan irra qopheesse eertudha. Mootummaan ijaarsi dhaabbilee murteessaa ta'uu hubachuun waggoottan jijjiiramaa as kanatti riiformiiwwan haaraa baasuun hojiitti galee jira. Koomishiniin keenyas dhaabbileen bara akka ce'anii fi dhalootatti akka darbaniif yaadatamoota biyya keessaa fi alaa waliin firoomsuun dhaabbaticha cimsuuf hojjetaa jirra. Daarektarri olaanaan Instituutii Artificial Intelligence Itoophiyaa Warquu Gaachanaa gama isaaniitiin malaammaltummaan haalota walxaxaan raawwatamaa waan ta'eef teekinooloojiin deeggaramuun to'annoo hordoffii cimsuun murteessaadha jedhanii jiru. እና በተደራጀና በረቀቀ መንገድ የሚፈጽሙት በመሆኑ በተለመደው መንገድ ብቻ መከታተልና መከላከል አስቸጋሪ መሆኑ ይታወቃል። malaammaltummaan karaa qindaa fi walxaxaa ta'een waan raawwatamuuf karaa baratameen hordofuu fi ittisuun rakkoo akka ta'e ni beekama. Haa ta'u malee biyyoonni guddatan teekinooloojiin deeggaramanii rakkoo fi yakkoota walxaxoo haala salphaa ta'een hordofanii adda baasu.
koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaatis kana hubachuun inistituutii keenya waliin kenniinsa ragaa malaammaltummaa dijitaalaa kana misoomsuun danda'ameera. Oduu maddeen alaarraa argannetti wayita dabarru humni waraanaa Sudaan ji'ootaa fi to'annoo humna addaa Muhammad Hamdaan Dagaaloon hoogganamu jala kan turte kaaba Kaartum to'achuu beeksiseera.